miidiyaa Kiloleeti. Ashama dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kilolee. Walii galteen ulaa galaanaa mallatteeffamee seenaa biyya keenyaa keessatti boqonnaa haaraa kan saaqedha. Mootummaan jijjiiramaa paartii badhaadhinaan hoogganamu kan karoorsee gochaan deeggaree kan agarsiisu imala mul'ata guddaa Itoophiyaa fakkeenya badhaadhina Afrikaa taasisuuf hojii hojjetamaa jiru dhugumsaa kan jirudha. Kanaanis biyya diigamuuf qarqararra geessee baraarii ashaaraa seenaan yaadatamaa jiraatu kaa'eera. Dinagdee liqaan burkutaa'ee bayyaannachiisuunis alergii guddisee oomishaalee alaa galan kan biyya keessaatiin bakka buusuun mootummaan waan karoorsee hojjetee dhugoomsuu ta'us raggaasiseera. Imalli biyya jabduu ijaaruu eegalames falaasama idamuutiin tumsamee dinagdee damdaneessaatiin utubamee yaadama biyya keessaa maddee hojiirra oolchuun injifannoo haaraa galmeessaa jira. Imaammatni hariiroo haja alaa kennanii fudhachuu ijaarrachaa jirus toora milkaa'ina maqaa gaarii biyya keenyaa ol kaasaa jiruu fi karoora tarsiimoo fedhii waliin guddachuu Itoophiyaan biyyoota ollaa ishee waliin qabdus kan dhugoomsedha. Waliigalteen ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalilaand waliin mallatteessites carraa ulaagaa galaanaa kan nu gonfachiisee qofa osoo hin taane imaammata haja alaa biyyoota ollaa wajjin qabnu obbolummaa fi waliin guddachuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu kan agarsiisudha. Kanaanis Itoophiyaaf seenaa haaraan dhalootaaf dabarsinuu hojjetameera. Milkaa'inni kun hooggansa bilchina qabu looreetiin nagaa addunyaa muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed kennaniin kan argamee fi injifannoo boqonnaa seenaa haaraa keessatti galmaa'ee isa olaanaadha. Mirgi ulaa galaanaatiin fayyadamuu Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasiin gonfatte kun qormaatawwan damdaneessaa injifachuun seenaa biyya keenyaa keessatti boqonnaa haaraa kan saaqedha. Diinonni keenya fagoo fi dhiyoo ta'e jedhanii itti yaadanii karoorsuun biyya keenya ulaa galaanaa irraa fageessanii kan turan yoo ta'es mootummaan jijjiiramaa tarsiimoo dantaa fi birmadummaa biyya keenyaa kabachiisuu danda'u bocuun mirgootaa fi fayyadama ulaa galaanaa biyya keenyaa irraa mulqamee ture deebisee gonfachiisuu danda'eera. Jaarraa 21ffaa dorgommiin dinagdee olaantummaan siyaasaa fi hariiroon hawaasummaa walxaxaa ta'ee kana keessatti ulaa galaanaa malee jiraachuun itti fufinsa biyyaa fi dhaloota egereef danqaa guddaadha. Itoophiyaan qormaata damdaneessaa ta'e kana hooggansa bilchina qabuun injifachuun milkaa'inni gonfachuu jalqabde kun imala gara badhaadhinaatti geessuu kan saffisiisu dhageettii Itoophiyaan sadarkaa idil addunyaatti qabdus kan ol kaasudha. Imala badhaadhinaa waggoota 5 darbe keessatti hooggansi jijjiiramaa tooftaa fi tarsiimoowwan masaakamee dantaa biyyaa eegsisuu fi birmadummaa biyyaa guutuu taasisuu keessatti injifannoon argame guddaadha. Deeggarsi uummanni keenya roga hundaan taasisaa jirus dachaadha. Hojii hanga ammaatti uummanni keenya hooggansa isaa waliin qindoomuun hojjeteefis galata dhiyeessa. Birmadummaa biyya keenyaa guutuu taasisuuf tumsi uummata keenyaa guddaadha. Mootummaan keenyas biyya jabduu fi badhaate ijaaruuf bifa tarsiimawaa fi hooggansa bilchina qabu kennuun badhaadhina hunda galeessa ta'e dhugoomsuuf hojii hojjechaa jiru uummanni keenya utumee ceesisuu qaba. Qormaata damdaneessaa keessa jirru injifachaa badhaadhinni hunda galeessa dhugoomsuun imala biyyaa jabduu ijaaruuf eegallii galmaan ni geenya. Egaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan keenyaa qophii har'aaf qabannee jirru asumaan golomnaa turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu hordofaa. Galatoomaa.